Jirtu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu torbee kanaa qabadee dhiyaadheetiin jira. Oduu torbee wajjinan Munawwara Ahmadi. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa zoonolee garaagaraa keessa soso'uu lola tibbana gaggeessan injifannoo olaanaa galmeessuu kan ibse torbee kana keessa ture. Gabaasaan tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa magaalaa Ukkee fi Bunoo Baddallee ona daabboo haannaa dhuunfatee bal'inaan gabaafamaa ture. Akkasuma kanaan waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii tibbana Wallagga Bahaa keessatti fudhateen magaalaa Ukkee to'ateeti jira. Bifuma wal fakkaatuun Bunoo Baddallee aanaa makkoo guutumatti to'achuu viidiyooleen marsaalee hawaasummaa irratti maxxanfame irraa hubachuun ni danda'ama. Torbee dabareerraa eegalee tarkaanfii woboon zoonii lixaa fudhachaa jiruun warshaan sukkaraa arjoo guddattuu waraana bilisummaa Oromootiin to'atamuun gabaafamee jira. Viidiyoon miseensonni waraana bilisummaa Oromoo warshicha erga to'atan waraabanis mul'atee jira. Kana malees Bunoo Baddallee onni makkoo guutumatti waraana bilisummaa Oromootiin to'atamu guyyootaaf gabaafamaa turee jira. Miidiyaan har'aata biyyaalessaa kan waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu kan oduu guyyaa guyyaan gabaasu waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu guututti to'achuun kantiibaa magaalaa Haroo Limmuu dabalatee miseensota poolisootaa fi caasaalee gandaa cufaa boojuun wayita walitti qabee barsiisaa jiru mul'isee jira. Ammatti garuu guyyaa gaafa harka keenya gara waraana kanaatti kennannee kaase bakka itti qabamerraa kaase kabajaan naa godhan akkaataan itti simatan akka jaalalli natti mul'atu. Namni akka kaleessa dheerate isaanitti mammiti attini dhumnes bina garee adda dhaabee namni yoo jiraatu akkaataa nama birata. Maskuno. Kana malees woboon lixa Oromiyaa onaan filoo keessatti lola tibbana gaggeessan waraana mootummaarraa miidhaa dhaqqabsiisuu hime. Kanneen ajjeesee malees miseensota humna waraana Itoophiyaa hedduu harkaan qabuun haasofsiisaa ture. Gaheen achi keessatti qabu maali? Miseensa moo hoggan? Miseensa. Bara kam leenjiidha keessatti leenji? 2018 nama waraana galuun wanni dursala bakka leenji. Dheenya kana lolli kaaba Itoophiyaatti ji'oota 5 qabbanaa'ee ture. Bifa haaraan deebi'eetti fufuu wal qabate humni raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa keessa qobsiifamee ture. Humna addaa Oromiyaatiin bakka buufamee gara lola kaabaa wayita qajeeletti waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduu to'ataa akka jiru himamaa jira. Haaluma kanaan lixa kibbaa fi jiddu galeessa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo humna addaa Oromiyaa ari'uun bakkoota baay'ee to'annaa isaa jala oolchee viidiyoon waraabamee marsaalee hawaasummaa irratti tamsa'ee jira. Itti fufuunis woboon fulbanaa 9 bara 2022 Wallagga Bahaa aanaa guutoo giddaa magaalaa Ukkee guutumatti to'atee akka jiru hime. Tarkaanfii fudhate kanaan humnoota mootummaa baay'ee ajjeesuu fi madeessee malees meeshaalee waraanaa xixiqqaa hanga gurguddatti booji'uu himee jira. Mootummaan Ameerikaa lola kaaba Itoophiyaatti deebi'ee hammaatee wal qabatee gochoota TPLF mootummaa Eertiraa fi Itoophiyaa balaaleffachuun marii nageenyaaf waamichaa kan dhiyeesse torbee kana keessa ture. Dubbii himaan itti aanaa ministeera Haajaa Alaa USA Vaadent Paatel ibsa tibbana kannaniin biyyi isaanii waraana kaaba Itoophiyaatti deebi'ee hammaateen yaadda'uu dubbatan. Ameerikaan lolli kaaba Itoophiyaa akka dhaabbatuuf ergamtoota addaa 3 ol gaanfa Afrikaatti kan muudu yeroo ta'u ergamtoonni hundinuu waraana dhaabsisuu hin dandeenye. Waraanni furmaata hin ta'u kan jee Vaadent gaanfa Afrikaatti ergamaa USA Mike Hamar dhimmuma kanaaf fulbana 5 hanga 6tti Itoophiyaatti imalanii aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuu dubbatan. Barbaachisummaan hatattamaan waraana dhaabuu fi marii gamtaa Afrikaatiin gaggeeffamutti deebi'uu irratti itti aanaa ministeera muummee gorsaa nageenyaa biyyaalessaa waliinis mari'atanii akka jiran hime. Haleellaa TPLF Tigraayin alatti raawwachaa jiru haleellaa qilleensaa fi lafoo mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraan deebitee waraana keessatti hirmaachuu balaaleffachaa jiran. Dhaamsa kana Hamar hoogganaa Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaalitti akka himanillee dubbii himaan kun himee jira. Waraana torbaanota lamaan dabran deebi'ee hammaatee wal qabate humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa keessatti qobboo naannolee muraasa qabatanii turan. Mootummaan Itoophiyaatis irra deebiin naannolee sochii waraanaaf oolan jetti qilleensarraan haleelaati jira. TPLF dhiyeenya kana humnoonni Eertiraa fi Itoophiyaa waliin ta'uun gama kaaba lixa Tigraayin haleellaa banuu hime. Humnoonni Tigraay cimanii akka ofirraa qolatanis yaamicha dhiyeesseeti jira. Aangoonni Itoophiyaas ta'ee kan Eertiraa garuu hirmaannaa loltoonni Eertiraa irratti hirmaatan himannaa dhiyaate irratti waan jedhan hin qaban. Dubbii himaan itti aanaa US kun ibsa isaanii keessatti gargaaraa barreessaa olaanaa dhimmoota Afrikaa kan ta'an Maaliipee ergama addaa Hamarii fi dippiloomaatota US biroo waliin ta'uun qaamolee waraana kana dhaabsuuf gahee bahan biroo waliin marii akka gaggeessan dubbatan. Qaamoleen isaan waliin mari'atanis gamtaa Afrikaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaa fi
UK fa'aa akka ta'an ibsan. Rakkoo mudateef waraanni falan ta'u kan jee mootummaan Ameerikaa fallee takkittiin jirtu qaamoleen hundinuu karaa marii nagaa waan irratti walii galan barbaaduu qabanii jee. Waraanni itti fufuu fi hongee mudateen miidhaa lammiilee Itoophiyaa irraa gahaa jiru USA'n yaadda'uu kan dubbatan qondaalli kun deeggarsa lubbuu baraaraa Itoophiyaaf taasiftoo akka cimsutullee himan. USA'n tokkummaa walabummaa fi kabajamuu daangaa Itoophiyaa ni kabajji badhaadhinni lammiilee biyyattiin hawwanii fi isaaniif malu nagayaa waaraa qofaan argamaa jiran. Qondaalonni USA dhimma lola kaabaa Itoophiyaa dubbatan rakkoolee fi waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiru irraa waan dubbatan hin qaban. Waraanni deebi'ee naannicha akka hin jeenee dhaabbachuu qaba jechuun koomishiniin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan akeekachiisan torbee kana keessa ture. Koomishiniin mirga namoomaa idil addunyaa kan sarbama mirgoota namoomaa waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru qoratuu fi mana maree nageenya mootummoota gamtoomanii tan hundeeffame waraanni kaaba Itoophiyaa deebi'ee eegale biyyoota naannolee akka hin jeeneef tarkaanfiin fudhatamuu qaba jechuun akeekachiisee jira. Koomishinichi nageenya lammiilee mirkaneessuu fi waraannichi caalatti babal'achuun naannicha akka hin jeeneef manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii tarkaanfii akka fudhatu gaafate. Koomishinichi ibsa fulbana torba bara 2022 baasen manni marii haaluma chaartarii nageenya lammiilee mirkaneessuu fi walitti bu'iinsa naannicha keessaa babal'achuu jeeqama guddaa fiduu danda'u to'achuuf baasetiin tarkaanfii akka fudhatu gaafate. Haaluma yaaddoo waraannichi nageenyaa fi tasgabbii naannicha irratti qabaatuun manni maree nageenya UN hatattamaan dhimma Itoophiyaa irratti mari'achuun murteessuu haala gaariin akka ilaalu ibse. Haala yaaddeessaa ta'e kana tilmaama keessa galchuun manni marichaa haalota Itoophiyaa fi Afrikaa ajandaa ijoo godhachuun akka itti fufsiisu koomishinicha yaaddessee jira. Lolli mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti akka haaratti jalqabuun isa yaaddessuu kan hime ibsi koomishinicha loltoonni Eertiraa waraana kana keessatti hirmaatan jedhamee jira. Koomishinichi qaamota wal waraanan lola akka dhaaban dirqama namoomaa seerri idil addunyaa ajaju akka kabajanii fi waraana kana nagaan goolabuuf maritti akka dachaan irra deddeebiin waamicha dhiyeessee jira. Hogganaan TPLF xalayaa banaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan erge torbee kana keessa ture. Hogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el xalayaa adoolessa torba bara 2022 dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreessan waraana humnoonni Eertiraa fi Itoophiyaa irratti banan manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii humnaan jidduu galuun akka dhaabuuf gaafate. Dabratsiyoon xalayaa dura taa'aa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreessa kana keessatti manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii humnaan jidduu galuun loltoota Eertiraa Itoophiyaa keessaa yoo hin baafne walitti bu'insicha yoo hin dhaabsifne naannichatti tajaajilawwan bu'uuraa deeggarsi namoomaa hin daangeffamne yoo hin eegalchiifamne uummanni Tigraay loltoota gara jaboo lameen kanneeniin baduu danda'a jee. Dabratsiyoon UN'if xalayaa barreessuun kun isa duraatii miti. Torbaanota lamaan duras loltoonni Eertiraa fi Itoophiyaa akka haaratti waraana eegaluuf dibbee waraanaa reebaa jira jechuun xalayaa barreessaniiti ture. Gareewwan wal waraanan lamaan kunniinis deeggarsa namoomaatiif jecha baatiiwwan 5 dhukaasa dhaabuun waraanni jidduun dhaabbatee ture. Torbaanota muraasa dura akka haaratti deebi'ee eegaluun isaanii yaadatama. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota BBS oduun torbee kanaaf qabannee dhiyaanne hanganuma ankas wajjin ture waraana madii ogeessa kaameraaf teeknikaaf Diyya Maalee sana faana ture qophiilee biraatti walitti deebina.